caffeen Oromiyaa caffeen Baroojii Jaaffaa bara 2014 fulbaana 15 erga hundaa'ee hojii isaa jalqabee itti gaafatamummaa uummataa fudhachuudhaan hojii gurguddaa hojjechaa tureeti jira. Akkasumas caffeen Oromiyaa gaaddisaa bakka bu'aan uummataa dhimmoota Oromoo fi Oromiyaadhaa jalatti taa'ee mari'atu dhimmoonni gurguddoon dantaa uummata keenyaa giddu gala godhatan kan itti mari'atamu dhimmoonni misoomaa, dimokiraasii, siyaasaa, dhimmoonni haqaa akkasumas dhimmoonni garaagaraa kan itti mari'atamanii fi kallattiin gurguddoon kan ittiin kennamu, murteen gurguddoon kan ittiin dabruudha. Akkasumas seerota imaammataa fi tarsiimoo mootummaan baafate ittiin milkeeffamu kan ittiin tumamu seeronni duudhaa uummatichaa giddu gala godhatan kan ittiin bahaa turanii fi akka waliigalaatitti naannoo keenya keessatti seeronni bahan hojiirra oolmaansaa kan ittiin hordofamaa turee fi seeronni bahan kun ammoo fedhii faayidaa uummataa giddu gala godhatee kan bahe akkasumas aadaa duudhaa uummatichaa kan giddu gala godhataa turedha. Kanaaf caffeen keenya haga ammaatti hojiilee gurguddoo kanneen giddu gala godhachuudhaan kan hojjetamaa turee fi dhimmoota biroo kan gaggeessaa turedha. Akkasumas waggaatti yeroo lama yaa'ii idilee isaa gaggeessuudhaan karooraa fi raawwii qaamolee mootummaadhaa gama kallattii itti yaa'u kaayaa akkasumas kanneen qaamolee caffeef itti waamamanii fi kallattiidhaan caffeetti dhiyaatanii uummataaf ifa ta'uu qaban kan ittiin qoratamaa turedha. Yaa'iin idileen kurnaffaa waggaa 5ffaa bara hojii caffee 6ffaa gaggeessuudhaaf qophii irratti argamnus yaa'ilee idilee seeraan taa'ee waggaatti yeroo lama gaggeessinu keessaa tokko kan ta'anidha. Haaluma kanaan yaa'iin kun guyyoota 2 miseensi caffeedha marii dubbisa duraa irratti gaggeessaa kan turanidha. Akkasumas kokosiin dubartootaa gurraandhala 4 ajandaalee dhiyaate irratti marii bilchina qabu gaggeessaa kan turanidha. Kokosiin dubartootaa yookaan filatamtoota miseensa caffee ta'an kun dandeettiin raawwachiisummaa isaanii akka cimu hubannoon isaan hojii waliigalaa irratti qaban haala qabatamaa naannoo keenyatti qaban akkasuma immoo dhimmoonni gara fuulduraa fooyya'uu qabanis beekanii hubatanii hubannoo guutuu karaa irratti argachuu danda'aniin akka mari'atan dursi kennamee fi guyyaa tokko akkuma seeraan taa'etti dubbisa duraa gaggeessaa kan turanii fi itti aansee immoo miseensota kaanii wajjiniinis mariin gaggeeffamaa kan turedha. Gurraandhala 5 fi 6 immoo guyyaa har'aa kan xumuramu mariin dubbisa duraa karaa bilchina qabuun ajandaalee yaa'ii idilee kurnaffaa kanaaf qabaman irratti mari'atamaa kan turedha. Kanaanis dhimmoonni gurguddoon karoora yeroo darbee mirkaneessine sana jiddu gala godhachuudhaan raawwiin qabatamaan lafa irratti jiru dhimmoota immoo komii uummataa ta'anii kanaan dura miseensi caffees kaasaa ture kan deebiitti argatanii fi gara fuulduraallee dhimmootni ilaalamuu qaban kan bal'inaan keessatti mari'atamaa turedha. Kanuma ka'umsa godhachuudhaan guyyaa boruu gurraandhala 7 ganama sa'a 3 irraa jalqabee yaa'iin idilee kurnaffaa waggaa 5ffaa bara hojii caffee 6ffaa ifaan galma caffeerraa tamsaasa kallattiitiin kan dabruudha. Kan irrattis yaa'ii gaggeeffamu kanaan ajandaaleen gurguddoon yaa'ii kanaaf qabaman keessaa tokko gabaasa raawwii ji'oota 6 hojiiwwan bara 2018 qaama raawwachiiftuu mootummaa naannooti. Kan irrattis akkuma marii duraa gaggeessaa turan dhimmootni misoomaa, hawaasummaa, diinagdee, siyaasaa akkasumas dhimmoonni biroo uummanni keenya kaasu kan irratti mari'atuu fi marii bilchina qabu gaggeessuudhaan kallattiin itti aanu kan kennamu gaafii kabajamaa miseensi caffee kaasuu fi waan waliigalaa yaa'ichaan ammoo murtee darbuu irrattis kallattii xumuraa kan ittiin kennamu jaamee kan eegamudha. Kanaanis haala qabatamaa naannoo keenyaan yeroo gareerootti karoorri karoorfamee fi raawwiin hanga ammaatitti galmaa'aa jiru wal cinaa qabuudhaan kan qoratamuu fi dhimmoonni akka ciminaatitti jiran daran galteen godhatamee akka irratti hojjetamu gara fuula duraa immoo xiyyeeffannoo guddoodhaan
karoora keessatti galee akkaataatti hojjetamuu danda'u keessaafuu ji'oottan jahaan hafan kana keessatti dhimmi ilaalamuu qabu adda bahanii kan kallattiin itti kennamuudha. Inni biraas gabaasuma kana bu'uura godhachuudhaan koreewwan dhaabbii caffeetis waggaa kana marsaa tokkoffaa hordofii fi to'annoo dirree gaggeessaa tureen magaalota keessa aanota godina aanaa hanga gandaatitti gadi bu'uudhaan hojiiwwan hojjetamaa jiran qabatamaan lafarratti ilaaluudhaan hawaasa garagaraa wajjiniinis qaamolee hawaasaa garagaraa wajjinis mariin taasifamaa tureeti jira. Kanaaf gabaasni isaaniitis haala qabatamaa lafarra jiruu fi dhimmoota akka ciminaatti jiran akka hanqinaa jiranii fi xiyyeeffannoo guddoon itti kenname immoo yeroo itti aanu karoora keessatti galfamee irratti hojjetamuu qabu gabaasa kanaan kan dhiyaatu jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatitti gabaasonni dhiyaatan kun mariin bilchina qabu irratti gaggeeffamee kabajamaa miseensa caffeetiin mirkanaa'ee kan eegamudha. Inni lammaffaa wixinee labsii sirna tajaajila deeggarsa bilisaa mootummaa naannoo Oromiyaa murteessuuf qophaa'edha. Kanaas hawaasni keenya haqa mirkaneessuu keessatti gaafiilee naannoo kanatti qabu akkasuma immoo mirga isaa falmachuudhaaf yeroo socho'utti qaamni hawaasaa harka qalleeyyii ta'an yookaan immoo humni isaanii hin geenye miidhamuu akka hin taanee fi deeggarsa isaan barbaachisu deeggarsa seeraa argachuu waan qabaniif wixineen labsii kunis qophaa'ee adeemsa wixineen labsii keessa dabruu qabu keessa darbee kan as ga'e waan ta'eef wixineen labsii kunis ajandaa yaa'ii kanaaf qabaman keessaa tokko waan ta'eef labsiin kun mirkanaa'ee yoo hojiirra oole rakkoon gara kenna tajaajila haqaatiin jiru hawaasa keenya dhaqqabamaa gochuu keessatti hirmaachisuu keessatti gahee guddaa kan qabuu fi rakkoo humnaatiif bakka jiranitti tajaajila argachuu qaban san kan dhaban karaa bilisatiin argachuu akkaataatti danda'an mootummaan xiyyeeffannoo guddoo kannee kan qophaa'ee waan ta'eef wixineen labsii kun yoo mirkanaa'e rakkoolee gurguddoo akkasii kana furuun ni danda'ama jechuudha. Kan biraa muudamni abbootii seeraas jira. Ajandaan sadaffaan abbootiin seeraas akkuma beekamu qaamolee caffeedhaaf itti waamaman keessaa manni murtii waliigalaas tokko waggaa waggaadhaan rakkoo kenna tajaajila haqaa wajjin jiru qulqullina seerota wajjin wal qabatu jiru dhimmoota hanqinaa fi cimina jiru adda baasuudhaan caffeetti dhiyeessuudhaan kan qorataman qaama hawaasni koomii irraa qabuu fi dhimmi xiyyeeffannoo barbaadu immoo dhiyaate akkasuma qaamni rakkoo uumes caffeedhaan kan tarkaanfiitti fudhatamu akkasuma immoo namoonni muudamanis leenjii gaggabaaboon kennamee fi ulaagaa keessa dabruu qaban sana keessa dabruun qulqullaa'anii kan caffeetti dhiyaatanii muudaman waan ta'eef abbootiin seeraa 88 ta'anis yaa'ii caffee kanarratti dhiyaatanii kan muudamni isaanii ragga'u taha. Isaan kanneen keessaa gaafii hawaasa keenyaa bal'aa kan ta'ee fi hirmaannaan dubartootaas yeroo gareerootitti dabalaa jijjiiramni fooyya'insi qabu dhufaa mul'achaati jira. Kanaan marsaa kanaas abbootii seeraa dhiyaatan keessaa 26 dubartoota kan tahanidha. Kanaaf akka waliigalaatitti rakkoo kenna tajaajila haqaa wajjin wal qabatu qulqullummaa seeraa wajjin wal qabatu haqa qabeessummaa murtii haqa qabeessa kan wajjin wal qabatu san hamma danda'ametti fooyyeessuudhaaf itti quufinsa ummanni keenya naannoo haqaatti irratti barbaadu sana dhaqqabamaa taasisuudhaaf xiyyeeffannoon kenname ogeeyyii naamusa qaban qulqullummaa qaban qophaa'anii muudamni isaanii adeemsa keessa dabruu qabu keessa dabree kan dhiyaatee fi ajandaan yaa'ii kanaaf dhiyaatan keessaa tokko jechuudha. Inni biraa ajandaan biraa akkuma barbaachisummaa isaatitti dhimmoonni hafan kan irratti mari'atamuu fi waliigala yaa'iin idilee keenya kurnaffaa dhimmoota kanaa fi ajandoota biraa yaa'ii kanaaf qabaman karaa jiddu gala godhateen irratti mari'atee karaa bilchina qabuun murteewwan dabruu kan ittiin dabarsuudha. Akkasumas hawaasni keenya bakkaa bakkatti taa'ee tamsaasa kallattiitiin hordofu karaa reediyootiin karaa pilaatfoormii garaagaraatiin hordofu hunduu akka hordofuu danda'u qooda irraa fudhatuu fi qaamni immoo miseensi caffee asitti argamu immoo kallattii kennamu kana fudhatee uummata isaa keessatti gaafa gaddeebi'u kallattiin yaa'ii kanaan taa'ee murtoon dabre san qabatamaan hojii keessatti akka galu gahee isaanirraa bahatanis kan ittiin kennamu waan ta'eef akka waliigalaatitti yaa'iin idilee kurnaffaa waggaa 5ffaa bara hojii caffee 6ffaa boru ganama
sa'a sadirraa kaasee tamsaasa kallattiitiin karaa garagaraatiin ummata keenya bira akka dhaqqabuu fi bakka jiranitti qooda akka irraa fudhatan kallattii kennamu akka hordofan murtee darbu hojiitti akka hiikan carraa kanaan kaasuun barbaada.